Baay'ee danda'a hidhaa waggaa tokko booda wabiidhaan hiikamuun guyyaa har'aa maatii isaaniitti dabalaman. BBC'n maatii isaaniirraa akka odeeffatetti kaleessa balbala mana amala sirreessaa Qiliinxootii erga qabamanii har'a ganama hiikamaniiru. Obbo Taayyeen dhimmoota 3 ittiin himataman keessaa 2 bilisa yoo ta'an himannaa fi 1 ala ta'anii hordofu. Mana hidhaatti kan deddeebi'anii gaafataa turan haati warraan isaanii Aadde Sintaayyoo Alamaayyoo haala ture yeroo ibsan ni cimaa jedhu. Ammayyuu taanaa haala obbo Taayyee danda'atti jiran isaan gaafateera. Ameen. Gosa gammachiisu. Galaniiru naannoo sa'aatii 6 lakkaatti galaniiru. Meeksikoo geessanii bakka dura tursiisanii turan oduu gara Qiliinxoo Qaallittiin dhaqeen dura bakka tursiisanii የፌደራል ወንጀል ምርመራ ቢሮ ወንጀሉ tokko jira Meeksikoo achi bulchan. Tole egasii boodamma akkamiin baarree? Hin beekne waansaa jechuun waan achi geessaniifis hin beekne maaliin akkamiin akka onnoo jedhanis hin beekne ganama barbaacha dhaqnee achitti argannee turre akkanuma namuma namaan onnoo jenne achi ta'uu malaa jedhu kanaan dhaqnee gaafannaan hin jiranuun jedhani. Sadii oduun guutiin seennee waan uffatuu fi kaleessa qullaa fuudhanii waan deemaniif nyaanni hin turre uffanni hin turre erga kenninee fi baanee asitti wanni mallattoon ba'uus maalis wanni nutti himame homtuun jiru egaa nuti manatti deebinee asitti ba'ee alan jira koottaa na fudhaa jedhe. Ganama dhattanii erga deebitanii booda immoo isinii bilbilanii? Tole. Nuti dhaqqabuu hin dandeenye maatii achi naannoo san jiruun dhaqanuu fuudha jennee fuudhanii fidanii jechuudha. Naguma isaaniitti akkamiin akka ba'an fa'aa walitti dubbattanii? Baay'ee miirri isaa xiqqoo onnoo miti waan ta'eef baay'ee waan sanii itti deddeebisuu hin barbaanne. Maatuma fi hiriyoota maal dhufan wajjin akka haasa'u goone. Ijoollee isaan ilaalanii? Mana barumsaa dhaqanii turanii amma naannoo sa'aatii 10 wal arganiiru. Egaa amma erga hidhamanii waggaaf deemaa miire? Wagguma bakka maal tafee waggaadha. Amma dhimma isaanii wabiin ba'an malee ala taane hordofu. Akkas jedhe qaamanni murtiitis. Yeroo mana hidhaatti ba'an kana dura dhattanii dubbisaadhuma turtanii egaa dhufanii booda ijoollee isaanii maal jedhan wanti addatti isaan irratti agartan jira? Inni nama miti ijoolleenis duraan san oduu ka'uu baatee wayyi. Akka namaatitti namni miira qaba barbaaddeetii miti san waan keessa namaatiin maddu waan ta'eef xiqqoo nama dhukkubaa. Kana dura obbo Taayyeen yeroo barataa turan fa'aa irra deddeebiin hidhamaa turan erga bultii jaarratan booda yeroo jalqabaaf hidhamanii amma moo kana dura hidhamanii turan? Lakkee kun lammaffaadha. Akka haadha warraatti akka ijoolleetti namni maatiinsaa gaafa hidhamu rakkoon keessa darbu inuma jira. Hagam cimaame akkamiin keessa baatan waggaa tokko? Kana bar waanuma miira jedhan kana gaafiin keessa danuu waanuma akkasiiti. Yaa ulfaatu carraa kanaan namoota kaleessa sarras waan danda'an nu cinaa dhaabbatan nu qarqaaran nu jajjabeessan ulfaadhaa galatoomaadhaa. Bilisummaa Oromoo bakkeewwan giddugaleessa naannoo Oromiyaa garaa garaatti meeshaa isaanii wajjiniin simatamaa jiru. Kunis erga mootummaan naannoo Oromiyaa dhiyoo qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo kanneen araara buusuu barbaadan wajjiniin waliigalteen raawwatame boodadha. Jiraattonni BBC'n godinoota Shawaa Kibba Lixaatee dubbise nagaa nu buusaa jedhanii akka yaadan dubbatan. Jiraataan magaalaa Amboo maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan hidhattoonni konkolaataadhaan wayita magaalicha seenan arguu dubbatan. Magaalaa Amboo keessa kan hin jiraadhu gadallee mana taa'ee sagalee rafaasaa. Haalli itti isaan magaalaa seenan waan agartee nu kaase hagam ta'u baay'inni isaanii? Baay'inni ofii kootis arganii kan hin gurraan dhagee cala jiran kan hin arge. Tole. Naannaa konkolaataa qixqixidhamee waamu 4dhaa fi paatiroolii 2 arge san akka ajaa'ibitti fuulduraaf duuba deemu. Tole. Uffannaan isaanii immoo wal makaadha yuunifoormii kan ta'e miti uffannaan isaanii garuu mataan isaanii rifeensi isaanii baay'een isaanii dhedheeraa warra ta'edha. Fi uummanni baay'ee gaafa simatu keessaayyuu Amboo naannaa Teelee jedhamutti addabaabayii guddaa jira waan ta'eef uummanni gaafa baay'ee simatu argeen jira. Tole.
Guyyaa ammoo sa'aatii lakkanaatiin duratti immoo naannoo konkolaataa tokko kan galan argeera garuu kallattii kan dhufan kallattii hundaan galaa jiru waan ta'eef ana fi kootiif kan arge guyyaa kaleessa galgala gara sa'aatii 11 booddeetti qixqixii makiinaa jedhamu afuriidhaa fi paatroolii lama argeera baay'inaan galaa akka jiranii infoormeeshinii akkasii qabna ijaan kan arge immoo kana fakkaataa jechuudha. Konkolaataa irraa kan dhufan miidhaqanyi irraa jedhamaa warri kan naannoo Haaran miidhaqanyi kan jedhamu jira deebi'ee immoo asumaan immoo gara Mutuluu jedhamu irratti illee walitti qabaman achirraa kan dhufan jiru Mutuluu kan jedhamu irraa illee malkee naannoo jedhamu irraa illee kan dhufan jiru warri waddeessaa kun immoo gaa hin argine kan infoormeeshinii qabutti miillaan warri galan jiru waan ta'eef namoonni immoo galgala socho'an immoo sa'aatii lamaatti miillaan galaa turan jedhama waan ta'eef isaan kun naannoodhuma aanoleedhuma jiran irraa galaa jiru waan taraan kaleessa arge warra naannaa aanotii gara lixaarra jiran fakkeenyaaf aanaawwan amboorraa gara lixaa jiran jiru aanaawwan akka miidhaqanii fa'i isa kanarraa galaa turan jechuudha baay'inaan. Hawaasni naannoo sana tures miirri isaa maal akka fakkaatu nutti himi? Ammaaf uummanni egaa miira gammachuu keessa himachaa jira. Tole. Kanaaf uummatatti gammachuun guddaan dhaga'ama. Akka nama dhuunfattanis gammachuu kanan qooddadha. Sababiin isaa kan du'aa jiru kan walajjeesaa jiru Oromoodha waan ta'eef akka seenaatti illee seenaa keessatti Oromoo walajjeesuun kun seenaa badaadha waan ta'eef seenaa Oromoo kan gurraachessuudha. Kanaaf immoo nageenyaan gaafa gara nagaatti deebi'an mootummaanis isaan kana hundumaa haala gaarii mijeessee gara simaanaatti deemuunis egaa mootummaatiin haala gaarii jira jedhee yaada gama isaaniitis immoo waamicha uummata Oromoo fakkeenyaaf Salaaleetti waamichi godhamaa ture Arsii keessa waamichi godhamaa ture nagaan galaa jechaa ture akkuma Shawaa keessa naannaa daandoo dhamutti galaa jedhamee waamichi hiriira bahee uummanni gochaa ture. Kanaaf isaanis immoo deebii hawaasaaf kennuudha jedhee yaada kun tokko deebii hawaasaaf kennuudha jedhee yaada. Haalammaa jiru kanaan inni kun yaada gaariidha wanta gammachuu uumuudha waan ta'eef gammachuun kun immoo fiixa bahuudhaa fi naannoo hundumaa kan jiru immoo mootummaan itti deemee akka naannoon Oromiyaa nagaa ta'uuf naannoo afaan irratti akka galaniif haalli otoo mijattee ta'an jedha. Isaanis immoo gaaffii uummataa dhaga'anii otoo deebii kennanii gaarii jedhee yaada. Jiraatan magaalaa Walisoo biraan hidhattoonni godinicha keessa socho'aa turan magaalicha wayita seenan arguu fi haala ture dubbatu. Guyyaa gaafa sanbata guddaa walii galtee mootummaa naannoo Oromiyaa fi jaalatamii nagaa isaa waliin ta'e sababeeffachuudhaan guyyaa kaleessaa waraanni bilisummaa Oromoo kan giddu galeessa keessa socho'u naannoo Ammayya bakka jedhamurraa akkasumas Cittuu bakka jedhamurraa naannoo sa'a boodaa sa'a 11 keessa gara magaalaa Walisoo seenaa ture. Yeroo inni magaalaa Walisoo seenaa ture sana keessatti dargaggeessi jaartiin magaalicha keessa namoonni jiraatan hundumtuu karaatti yaa'anii simannaa adda addaa taasisaa turanii miira gammachuutullee isaan keessa ture. Waraannichis yeroo magaalaa keessa turetti gammachuusaa ibsachuudhaaf amma meeshaalee qabatee magalee. Tole. Dhukaasa adda addaallee gammachuu isaanii ittiin ibsachuudhaaf dhukaasaa dhuma magaalaa keessa konkolaataadhaan asii achi deemaa turan jechaadha. Baay'inni isaanii hagam ta'uu wanta argitan mee maal uffatu? Haalli uffannaa isaanii uffatuma waraanaa kana uffatu baay'een isaanii. Namootuma bosona keessa ture rifeensi mataa isaanii kun daabee dhaawatanii kan deemanidha. Konkolaataan immoo konkolaataan Isuuzuun jira, konkolaataan qixqixiin kunis jira. Haala kanaan akka ittiin fe'amanii galaa turan jechaadha. Baay'ina isaanii hagam akka ta'e isa kana infoormeesii odeeffannoo hin qabu jechaadha. Baay'eedha mana dhibbaa keessa hin ta'u. Hawaasni gammachuu guddaa qaba. Sababiin isaas kana dura hawaasni naannoo kana jiraatu maatii baadiyyaa irraa qaba. Maatii isaa sana deemee gaafachuuf awwaaluudhaaf yoo borii tokko qaqqabeellee qaqqabuudhaaf hin danda'u ture. Tole. Sochiin daangeffamaa ture. Sochiin hidhattoota galchuu nagaa buusuudhaan namoonni jiruu idileetti akka deebi'an akka gargaaru yoo dubbatan kaan immoo waliigalteen guutuu ta'uu qabaa jechuudhaan himu. Ashama kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma oduu bifti afaan Oromoon dhaggeeffattan torbee kana dubbii ijoo fi ajandaa kan ta'ee jiru kun shanyii hoogganaa WBO jiddu galeessaa kan ture shanyii Naggaasaa akkuma beekamu mootummaan PPT bitamee waan tureef battalumaa hoogganaa jiddu galeessaa kun shanyiin kun bitamee hoogganaa PPT'n maallaqa guddaa kan namee fi doolaara maallaqa miliyoona 2.3 jedhama. Sanii fi Finfinnee isaallee lafa kana yaanii bitamee ture. Hoogganaan kun hoogganaa jiddu galeessa Oromiyaa ture kan Shawaa keessa turedha. Akkuma inni bitamee tureen WBO'n ajajaa olaanaa
waboollaa jalamarru raajjii fudhachuu dhabu isaa yeroo dhagahamutti shakkii keessa galanii bakka isa kana aangoo irraa kaasanii bakkuma inni jiretti waamicha dhiyaamanii waamicha dhiyaachuu wanti deemu jijjiiran. Akkuma jijjiiraniin booda hoogganaa jirtu galeessaa waboo kan biraa godhamee jira. Yeroo ammaa kanatti addi bilisa baasa Oromoodha. Waboon kan qabsaa jiru waboon ammallee kan qabsaa'e gaara jira. Waboon bosona jira. Addi bilisummaa Oromoo jechuun waboo isa jaalmaroon hoogganamu isa amma yeroo ammaa kanatti bosona jirudha. Waboon inni kaan ammoo akkuma ammaan dura Hangaataa Ibrahim fi hooggantoota tokko tokko dhaamaa turan waboo fakkeessee kan Shimallis Abdiisaa waboo Shimallis tolchedha. Waboo Shimallis gartee ijaaree mindaa nyaagisee maqaa akka ummatichi waboo jibbuuf deemaadhaati yeenii mindaa nyaagisee Wallaggaa fi karaa Shawaa Arsii keessatti dhufanii qabeenya namaa hatanii qabeenya namaa saamaa turan. Akka wabootti uffata yuunifoormii qabanii alaabaa deddeemanii si saaman qabeenya namaa saaman nama zarafan kana kun waboo Shimallis dhaabedha. Waboo Shimallis wanti kaayyoon Shimallis waboo biraa hundeesseefis akka namni waboo qabsoo Oromoodhaa isi dhugaa kana isi qabu waboon tun hattuudhaa waboo qabeenya nama saamtu waboo kanaatti jedhee akka jibbu akka uummanni waboo hin jaalanne godhuudhaaf akka uummanni waboo hin jaalanne godhuudhaaf waboo biraa jechuudha. Ifijaaree mindaa nyaagisee hanga namoota 100 kan ta'u jechuudha. Arsii Shawaa fi Wallaggaa keessatti bobbaase. Yeroo ammaa kanaatti jaalshanyiin yeroo galu qullaa gale. Jaalshanyiin nama lama sadi qofa hedduu waaddaa TV nama lama sadi malee inni akka jirutti waboon kaan garaagaltee karaa ajaja jaalmarootiin garaagaltee hoogganaa biraa qabdi. Ajaja biraatiin jirti. Yeroo kanatti jaalshanyiin warreen isaa wajjin unataan nama 4-5 qofa. Sanuu meeshaa waraanaa irraa fudhatameeti. Biyya kunoo hoogganaa jiddu keessaa Shanyii Naggaasaa mee kunoo qawweedhaan maan deemin hidhannoo maan galchin qawwee meeshaa gurguddoo qabdu maan galchisin mee wobuu maan galti sunuu qawwee woboo meeshaa galte jirti qawwee takka dhuqii meeshaa harka kaaniiti kan footootti kaa'aa jiran kun ajandaa uummata Oromoo ittiin burjaajisuudhaaf yookaan qabsoo Oromoodhaan bilisummaa Oromootaan warra gaarii jiran kana hamilee cabsuudhaan akka woboon galtee fakkeessanii akka uummatichi wobootan jibbu godhuudhaaf shira xamaa jiru. Kanaaf woboon marii jira injifannoo kan uummata Oromootti.